Tiishartii koo gurgureen gatii bunaa ofirraa kafalem. Mee har'ammoo waan lapheena nyaate tokkoon isiniif qoodam hanga dhumaatti akka dhaggeeffattaniin isin gaafadham. Har'aan kana na biraa nafinaam hanga dhumaatti dhaggeeffattaniim kanneen dhaggeeffattan hundi sanduuqa yaadaa jalatti koomentii akka gootan jaalala keessan haa ta'u. Obboleessi keenya kun maqaan isaa Dabalaa jedhama. Shamarreen wahii biyya Arabaa jiraattu tokkoon follow challenge yookiin challenge hordoftoonni gara Facebookittiin akka namoonni si hordofan taasisuun akka isiidhaaf hojjetu isa gaafattee turte. Obboleessa keenya kana akkuma gaafatteen akkaawuntii kee irratti waanuma xiqqaas ta'u siifin erga jetteeniin obboleessa keenya kana akkaawuntii yookiin herreega baankii isaadhaa irraa fudhattee nama Dubaay jiraatu kan maallaqa ijoollee mana Arabaa hojjetaniif jijjiiree dabarsutti ji'a 2 dura ergitee turte. Namicha biyya Dubaay jiru kan maallaqa ijoollee biyya Arabaatiif jijjiiree gara biyyaatti erguuf kanam har'aan tana qarshii 92,444 maatii kiyyaaf ergi jettee isatti ergite. Namichi obboleessa keenya Dabalaa jedhamu kanam maatii isii sehuudhaan akkaawuntii isiin asiin dura ji'a 2 dura itti ergitee turte kan Dabalaa san irratti herreega baankii isaa irratti maallaqa qarshii 92,444 dabarse. Sana booda shamarree sanaan maallaqa kee nama maatii keessan keessaa Dabalaa jedhamu sanitti siif erge jedheen. Achumaan shamarreen tun Dabalaa isa Facebook irratti challenge naaf hojjedhu jetteen sanatti deebite. Sagalee gara miiseenjaraatiin inboksiidhaan dubbistee sagalee qabde. Dabalaan barataadha. Lakkoofsa herreega baankii isaa irra qarshiin bunaan dhuganillee hin jiru. Maasarsii amma eebbifamuuf dhiyaatullee waanuma ittiin eebbifamu suufallee waan ittiin bitatuyyuu hin qabu. Dabalaa kana ani inboksiidhaan dubbiseetiin akkas jechuudhaan dubbii qalbii nama cabsu dubbate. Maatiin koo qonnaan bulaadha. Isayyuu harmeen koo baay'ee dhukkubam. Dhibeen isiidhaa gaggabseetii isii kuffisam. Bara 1997 sababa dhibee isii gaggabsee isii kuffisu kanaatiif jecha ibidda buute suuraan isiillee kunoo jijjiirameera. Sammuun isiidhaa parsantaa 100 akka keenyaa noormaal miti. Isuma dhukkubuuf ijoolleen sii facaatee ani bara 1999 mana wasiila kootiin firaa galeem. Kanumaan kan kee haati koo ijoolleen koo na duraa facaate jettee sammuun ishee gadhiisee of wallaaltee turem. Amma homaan jettum garuu akka haadha warra kaanitti yaaddee mucaa koo jettee naan bilbiltum. Yoon bilbilee dubbise maleem ani bara 2017 yeroo maastarsii waggaa takkaffaa turem nama qarshii dhabee shamizii eebba koo kaniin ittiin digirii bara 2015 ittiin eebbifamem qarshii 700tti gurgureen liqii mana bunaatii fi kan andaawutii yookiin kooppiidhaa kan narra ture galchee amma immoo yuunivarsiitii Mattuutti maastars digirii piroojeektii manaajimentii barachaa jiram. Barumsa daree fixeen amma riisarchi irraan jiram. Wasiila kootuun na guddisem. Inni bara 1999 kaasee as Finfinneetti kan na guddise yoo ta'u bara 1999 kaasee Finfinneetti na guddisaa kan ture. Innis bara 2013 yeroo COVID-19 yookiin koronaa sana irraa du'e. Saniin booda baay'ee rakkachaatiin ture. Kan si dhibu bara yuunivarsiitii digirii barachaa ture gaafa kaaffeen cufamee bassoodhaa fi daabboodhaan guyyaa 3 buleen qabam. Namatti illee ni munatti kolfu jedheen callisam. Namni keessa koo hin beeku rabbi yoo taate malee garuu akkasiinu amaanaa obboleettii teenyaa tana nyaanne. Dabalaanis shamarreen tun mana namaatti gubattee maallaqa kana fiddee ofiisiitiifuu gubattee qarshii kana fiddee har'a akkamittiin maallaqa sii nyaadda jechuudhaan osoo isii bilook hin godhin amanamummaadhaan maallaqa isii sana ofirraa deebise. Ajaa'ibam.